Jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaan bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin du'a Poop Firaansiin gadda isatti dhaga'ame obbo Geetaachoo Raddaa ibsate. Gama biraatiin immoo reeffa Poop Firaansii Vaatikaan qooddee suura reenfaallee uummatatti agarsiiste. Dhimma kana bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan rakkoo nageenyaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii himanii. Oduuttaanuun qabsoo uummataa laga ceessuuf dhaloonni ammaa siyaasa bittaa fi gurgurtaa keessaa bahuu akka qabu Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii. Akkam jirtu daawwattoota Burqaa Oduu chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu dhugaatee kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Oduu keenya guyyaa irraa keessatti dhimmoota nama isinii eeree fi kan biroo kanan isiniif gabaasu ta'a. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Reeffa Poop Firaansii Vaatikaan uummataaf qooddee suura reenfaallee uummatatti agarsiiste. Reeffi Poop Firaansii gara Beetaskaana St. Piiter Baasikaatti ni geeffamas jedhame. Hanga sirna awwaalcha isaanii sanbata dhufu gaggeeffamutti ammoo achuma akka turu ibsame. Amma reeffi isaanii mana waggoota 12 keessa jiraatan Saantaa Maartaa jedhamu keessa kan kaa'ame yoo ta'u, Vaatikaan suura reeffa isaanii maxxansuun uummataaf agarsiiste. Tiraampii fi Maakiroon sirna awwaalchaa Poop Firaansi irratti akka argamanis ibsamaniiru. Gama biraatiin ammoo pirezidaantii Yuukireen Vooloodimiir Zeeleenskiin sirna awwaalchaa irratti akka argamanii fi imala isaanii Roomiif qophiitti akka jiran ibsame. Kanumaan walqabatee obbo Geetaachoo Raddaa du'a Poop Firaansiin gaddatti dhagame ibsate. Obbo Geetaachoon Poop Firaans sagalee warra sagalee hin qabneeti jechuudhaan yeroo lola Tigraayitti illee uummata Tigraayiif kadhatanii turan jechuudhaan isaan yaaddatan. Oduu keenyatti aanuun lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan rakkoo nageenyaatiif saaxilamuun miidhamaa jiraachuu himan. Jibuutii bakka Hariibaa jedhamutti dhalataan Oromoo fi dhalataan Jibuutii tokko walitti bu'uun dhalataan Jibuutii lubbuun darbuu hordofee haleellaan adda addaa lammiilee Itoophiyaa achi keessa jiraatan irratti raawwatamaa akka jiru jiraattonni himan. Akka maddeen jedhanitti erga walitti bu'insi kun uumamee mucaan dhalataa Jibuutii ajjeesas hidhameetiin booda uummanni biyyattii lammiilee Itoophiyaa irratti addumaan immoo dhalattoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwataa jiru jedhan. Dhimmi kun guddachuun mootummaa biyyattii bira kan ga'e yoo ta'u, uummanni biyyattii lammiileen Itoophiyaa nu keessaa haa ba'an jechuun gaaffii dhiyeessuu himan. Jibuutiin lammiileen biyya alaa hayyama jireenyaa malee seeraan ala daangaa ishee keessa jiraatan eebila 3 hanga caamsaa 2 biyya ishee gadhiisanii akka ba'an kan ajaje yoo ta'u, isaan fedha isaaniitiin kan hin baane taanaan poolisiidhaan qabdee biyyatti akka deebistu beeksiste. Yeroo kenname keessatti fedhaan gara dhufanitti haa deebi'anii yoo ta'u baate immoo humna poolisiitiin biyya dhufanitti akka deebi'an godhamu jechuudhaan mootummaan Jibuutii ibseetu jira. Haala kan hordofee imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru yeroon kenname gahaa miti jechuun yeroo dabalataan lammiileen hayyama jireenyaa hin qabne ji'a 3 keessatti ba'an akka kennamuuf yaada ministeerri dhimma alaa Jibuutiif dhiyeessanis fudhatama akka hin argate imbaasichi ibsa baaseen addeesseetu jira. Kanneen hayyama jireenyaa hin qabne hedduu waan ta'aniif ijoolleen namoota barnoota irra jiranii barnoota akka addan kunne, daldaltoonni meeshaalee isaanii dafanii akka gurguratan, namoota bakka adda addaa dalaganii fi miindaan hin kaffalamneef akka miindaa argataniif warra mana murtii irraa dhimma qabanis kaasuun yeroon itti gara biyyaa galan yoo xiqqaate ji'a 3 haa dheeratu jechuun imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiidhaan gaafate. Haa ta'u malee deebiin aangawoonni Jibuutii laatan yeroon kenname biyya kamiinuu ilaalcha keessa galchuun kan fooyyeffamu miti jedhan. Dabalataan abbootiin daldalaa hayyama hin qabne haalli itti qabeenya toratan akka qoratamuu fi abbootiin daldalaa hayyama jireenyaa hin qabne haga hayyama argatanitti manni daldalaa isaanii hadaraan akka eegamuuf ibsame. Dhaabbileen miindaa hojjettootaa hin kaffaliin turan yoo jiraatanis dafanii akka kanfalan qajeelfamni akka ba'u aangawoonni kun ibsuu imbaasichi eereetu jira. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan lammiilee biyyattiin haleellamaa jiraachuu himan. Ji'a tokko keessatti biyyattii keessaa ba'uun ni ulfaata jechuudhaan kanaaf danqabnee jirra jechuudhaan himatan. Oduu keenyatti aanuun qabsoo uummataa laga ceessuuf dhaloonni ammaa siyaasa bittaa gurgurtaa keessaa bahuu qaba jechuudhaan Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhalootaaf dhaaman. Itti dabaluunis qabsoon siyaasa Itoophiyaa waggoota 50 darbaniif dimokiraasii dhugoomsuu akka hin dandeenyeman. Itoophiyaan maraan martuu jeequmsa keessaa bahuu hin dandeenye kan jedhan Piroofeesar Mararaa Guddinaa kun immoo mootummaa fedha uummataan dhaabbatu dhugoomsuu dadhabuurraa akka madde dubbatan. Waggoota 50 caalaan darbanii wal'aansoo siyaasaa keessa kan ture Piroofeesar Mararaan jijjiiramni dhugaa fi wabii qabu kan dhufu mootummaan yoo fedha uummataan hundaa'e qofadha jedhan.
Akkuma yeroon deemu qabsoonis bal'achaa dhufuu kan ibsan hayyuun siyaasaa kun hojii manni badaanis bal'ateera, hannis bal'achaatii dhufee naamusa dhabuun sadarkaa olaanaan bal'ate jechuudhaan ilaalcha bittaaf gurgurtaan hamaan siyaasa keessatti dhufuu dubbatan. Egeree biyyaa waan sadiitu murteessaadha kan jedhan hayyuun siyaasaa kun nagaa waaraa siyaasaa qajeelchuu yookiin uummanni mootummaa ofii akka filatu gochuu fi guddina diinagdee dhugoomsuudha jechuudhaan TV mo'aa irratti gaaffiif deebii taasisaniin dubbatan. Dhumarrattis maraan bu'aa siyaasaan buufne keessaa ba'uu fi qabsoo sabaa laga ceesuu mooraan siyaasaa wal dhaggeeffachuu akka qabu cimsaniitu dhaamanii. Oduu keenya xumuraatiin Chaayinaan ibsa baasteen kan Chaayinaa gibiraan rukute gibiraan rukutamaa, kan Chaayinaa niwukileeraan rukute immoo ibiddaan nyaatama jechuudhaan Chaayinaan Ameerikaadhaaf akeekkachiisa cimaa kennite. Pirezidaantiin Ameerikaa taarifa meeshaalee gara Ameerikaatti galan irratti biyyoota garaagaraa irra kaa'een addumatti Chaayinaa irratti taarifa cimaa parsantii 245 yoo kaa'u, Chaayinaan deebisuun Ameerikaa irratti parsantii 125 meeshaalee Ameerikaa irraa gara biyya ishee galan irratti kaa'uudhaan Chaayinaan albuudota mi'aawotaan gara Ameerikaatti erguu dhiisuuf murteessuu ishees beeksiste. Biyyoonni addunyaa irratti diinagdeen jajjaboo ta'an lameen Chaayinaa fi Itoophiyaan waldhabdeen isaan taarifa walirratti dabaluudhaan jalqaban kun gara waldhabdee lafarra jiruu fi gara lolaatti jijjiiramaa laata jedhamee yeroo sodaatamaa jiru kanatti aangaan Chaayinaa tokko gaaffiif deebii miidiyaa Ameerikaatti argamu waliin godhaniin ergaawwanii fi eeggannoowwan cimaa gara Ameerikaatti erguun isaanii gabaafame. Chaayinaan dhiibbaa Ameerikaan nurraan geessuuf harkan kennitu kan jedhan aangaan Chaayinaa kun Chaayinaan daldala bilisaa yeroo jajjabeessitutti faallaa isaatiin Ameerikaan ammoo kana balleessuuf hojjechaatii jirti. Kana ammoo biyyoonni addunyaa ni taajjabu. Dhumarrattis biyyoonni addunyaa nu lamaan keessaa tokko filachuun dirqamadha jedhe. Itti dabaluunis Chaayinaa sodaachistee yookiin shugguxii addatti qabdee gaaffii hin taane gaafachuun hin danda'amu. Chaayinaan biyya guddoodha. Chaayinaan dhiibbaa diinagdee caalaatti akka biyyaatti birmadummaa fi kabaja isheetiif bakka guddaa kenniti kan jedhan aangaa olaanaan Chaayinaa kun kanaafuu Chaayinaatti shugguxii yoo qabdee deebiisaa Chaayinaanis shugguxii addatti si qabdi. Miidhuu yoo barbaaddes Chaayinaan si miti. Tarkaanfii ni fudhatti. Kunis hariiroo idil addunyaatiin kan fudhatama qabudha jedhan. Kaballaadhaan sinnaa isin garuu nan tuqina yoo na tuqxan immoo tarkaanfii caaluun isin irratti fudhadhan jedhamu kan jedhe aangaan olaanaan Chaayinaa kun kan nu kabalee ni kaballaa, kan niwukileeraan nu rukutes dursinee niwukileeraan rukunnaa jedhan. Waraanni daldalaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin eegalame kun dogongora guddaadha. Lolichis ilmaan namaa hundarratti kan labsamedha jechuudhaan aangaan Chaayinaa kun gaaffii fi deebii miidiyaalee Chaayinaa waliin gaggeesseen itti fufee Ameerikaa irra deebiin biyya guddoo gochuun ni danda'ama, garuu warra kaan gatii kaffalchiisuudhaan ta'uu hin qabu jedhan. Biyyoota kaan xinneessuun yookiin dhiibbaa biyyoota kaan irratti uumuun biyya kee guddoo gochuun matumaa hin danda'amu. Biyyi hunduu gara fuulduraatti deemuu fi guddachuutii barbaada. Biyyi guddachuun barbaadne lafa kanarra hin jiru kan jedhan aangaan Chaayinaa kun biyyi kamiyyuu Ameerikaan sirna daldala walabaa fi seerota addunyaa akka sarbitu eeyyamuu hin qabdu jechuudhaan biyyoota dirqisiisanii dhiibbaa irratti uumuu Chaayinaan jabeessitee mormitii jedhan. Adeemsa kana mormuufis dhumaatti gatii kamiyyuu yoo nu kaffalchiise akka Chaayinaatti akka biyyaatti gatii kamiyyuu kanfallee dhimma kana itti adeemnaa jedhan. Chaayinaan dhaamsi kun Ameerikaa akka qaqqabu barbaaddi kan jedhan aangaan Chaayinaa kun Chaayinaa irratti lola labsuu yoo barbaaddan isinis lolli isin eeggata. Chaayinaa balleessuu yoo barbaaddan lafti Ameerikaa jirus durseetu bada, isinis ni baddu. Chaayinaan niwukileeraan balleessuu yoo barbaaddan ammoo isiniyyuu dursitanii ibidda niwukileeraatiin affeelamtu. Ameerikaatti peentaagoon dabalatee aangawoonni Ameerikaa martuu kan akka bartaan barbaannaa jedhan. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan walitti deebinutti nagaan na tura.